Raashiyaan sirna qilleensaa xiyyaarota waraanaa Ameerikaa ammayyaati ittiin balleessituu qabaachuu ministeerri Raashiyaa ifoomse. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaanonni bobaa xiqqeessanii akka fayyadaman dhaameeti jira. Yeroo ammaan tana sababa qaala'insa bobaatiin qaala'insi jireenyaa dachaan akka dabalu yaaddoo uummata Itoophiyaati. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhuma baatii tanaatti duraan gara Chaayinaatti imaluuf karoorfate haquudhaan yoo Chaayinaan buufata Iraan cufte Strait of Hormuz akka banamuuf na tumsitee malee ani Chaayinaatti imaluu jechuudhaan Beejingiif karoora qabu haquun dhagahame. Hooggantoonni Arabaa hedduun rabbi sodaachuu caalaa Tiraamp waan sodaatan fakkaatan jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Raashiyaa hooggantoota biyyoota Arabaa qeeqe. Gama biraatiin ammoo United Arab Emirates haleellaa misaa'ilaa fi dirooniitiin tumamaa jiraachuun itti fufe. Bal'ina oduutti dhiyeessina. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa ga'u. Kanneen amma isin dhageessifnan gafoota oduu lammii miidiyaati amma bal'ina oduutti aansina. Odeeffannoon ministeera ittisaa Raashiyaa irraa baate akka ifoomsetti Raashiyaan sirna qilleensaa ammayyaa SC-500 kan Piroomaataas jedhamu beekamu xiyyaarota dho'isaa Ameerikaan qabdu kanneen akka F-22 fi F-35 hordofuun balleessuu dandeetti akka qabdu beeksifte. Teknooloojiin haaraan kun xiyyaarota qofa osoo hin taane misaa'ila baalaastikii fi meeshaa waraanaa baay'ee saffisaa haayipersoonik ta'e kuffisuu akka danda'uu fi saatalaayitoota hawaa keessa jiranis irratti xiyyeeffachuudhaan barbadeessuu akka danda'u odeeffannoon ministeera ittisaa Raashiyaa irraa baatee ifoomsite. Dandeettiin teknooloojii Raashiyaan dhiyeessite kun xiinxaltoota waraanaa idil addunyaa biratti xiyyeeffannoo guddaa kan argate yoggaa ta'u akka xiinxaltoonni waraana idil addunyaa jedhanitti xiyyaarri kamuu dandeettiin isaa raadaraan adda baafamuun ni irrata garuu guutumaan guututti ijaan hin mul'anne jechuudhaan ibsan. Sirni Raashiyaa SC-500 jedhamu kun dambalii raadara adda addaa walitti makuun sooftiweerii to'annoo mallattoo ulfaataa fayyadamuun sochii xiyyaarichaa adda baasuun iccitii kan cabsuuf yaala jechuudhaan ibsan. Akka qondaaltonni Raashiyaa jedhanitti sirni ittisa qilleensaa haaraa kun dandeettii guutuu akka qabu beeksisaniiti jiran. Qorattoonni waraanaa walabataan bu'aa qabeessummaa sirna qilleensaa ittisaa Raashiyaa SC-500 dirree irratti mirkaneessuuf ragaan dabalataa akka barbaachisu dubbataniiti jiran. Haa ta'uutii malee dorgommii hidhannoo haaraa kun lola olaantummaa teknooloojii Ameerikaa fi Raashiyaa gidduutti taasifamaa jiru sadarkaa haaraatti kan ol guddisu ta'uu ibsuudhaan keessumattuu ammoo meeshaalee waraanaa ammayyaa ijoo ta'an sammuu namtolchee fi neetworkii ta'uu isaanii ifaan ifatti agarsiisaniiti jiran. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ergaa gama miidiyaa hawaasaa isaatiin dabarseen sababa rakkoo ba'aa jiddu galeessatti mudateen hanqinni bobaa addunyaa mudachuu himuudhaan rakkoon tun biyyoota bobaa alaa galchan itti fayyadaman keessatti dhiyeessii guddaan akka addaan citu taasisee jira jechuudhaan. Kanaaf ammoo uummanni Itoophiyaadhaa hanga rakkoon amma mudatee furamee dhiyeessiin isaa gara idileetti deebi'utti dhimmoota bu'uuraa irratti malee dhimma biraatiif akka hin fayyadamne dhaamsa dabarse. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ergaa isaa keessatti rakkoon ba'aa jiddu galeessaa irraa kan ka'e biyyoonni bobaa galchanii fi itti fayyadaman karaa itti ba'an argachuu rakkataniiti jiran jechuudhaan. Kanaaf ammoo hanga rakkoon tun furamtee sirna dhiyeessii bobaa idileetti deebi'utti bobaa xiqqeessanii fayyadamuu fi fedhii bu'uuraaf qofa dursii kennamu akka qabudhaani. Raabsitoonni bobaa buufataalee fi hawaasni fayyadamtoota hundi qabeenya daangeffame isaan bira jiru sirnaan fayyadamuu fi itti gaafatamummaa akka qaban ministeerri muummee ibsee hundi keenya immoo itti gaafatamummaadhaan akka itti fayyadamnu dhaamuun barbaadaa jechuudhaan katabe. Akeekkachiisni ministeera muummee kun kan kenname wayita waldhabdeen ji'opolitikaa ba'aa jiddu galeessatti hammaachaa jirutti akkasumas gatiin ol kaasaa jirutti kan kenname yoggaa ta'u rakkoon ammaatuun Itoophiyaa keessatti qaala'insa jireenyaa daran jiru gara malee dabaluun lammiilee Itoophiyaa yaaddoo keessa galchaa jiraachuun ibsame. Torbaan tokko dura ministeerri maallaqaa Itoophiyaa obbo Ahmad Shidee buufataalee raabsitoota bobaa akka if qusatan akeekkachiisuudhaan gatiin bobaa duraan ture irratti daballiin taasifamuun ni yaadatama. Gatiin bobaa yeroo ammaan tana Itoophiyaa keessatti benziilli litiri tokko hanga qarshii 200 fi sanii olitti gurguramaa kan jiru yoo ta'u naannoo jeequmsi jirutti ammoo gatiin benziilaa litiri tokko qarshii 500 hanga 700tti gurguramaa jiraachuun himame. Kun ammoo qaala'insa gatii bobaa kun qaala'insa taarifaa guyyaa guyyaan dabalaa dhufeen kan wal qabatu yoggaa ta'u lammiileen Itoophiyaa marti yeroo ammaan tana iddoo tokko gara iddoo biraatti socho'uuf rakkachaa jiraachuun himame. Kunis battala qaala'insi bobaa dabaletti naannolee biyyattii hunda keessatti gatiin taarifaa geejjibaa uummataa dabaluudhaan qaala'insi jireenya uummata Itoophiyaa akka dabalu kan taasisu ta'uun ibsame.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hariiroo Chaayinaa fi Ameerikaa jidduutti laafee ture haaromsuudhaaf gara Chaayinaa deemuuf karoorfate haquudhaan dura dursoo buufanni daldalaa Iraan cufte Strait of Hormuz na waliin banaa jechuudhaan gaafate. Hariiroon biyyoota lameenii duraanuu laafaa dhufee keessatti qabxiileen wal dhabdee haaraan uumamuun kan dhagahame waggaa ta'u. Kunis Tiraamp gaafii deebii Financial Times waliin taasiseen walgahii hooggansa Chaayinaa Xi Jinping waliin taasifamu. Bitoota isa 30 takkaan eebila lamaatti taasifamu beeylamame dura Chaayinaan buufata daldalaa kana na wajjin banuu qabdi jechuudhaan dubbate. Tiraamp itti dabaluudhaan walgahii taa'amuuf torban lamaa fi dheerachuu akka qabu ibsuudhaan haasoo isaa keessatti Chaayinaa akeekkachiisuu Aljaziiraan gabaasetti jira. Yaadni kun kan kenname yeroo ministeerri maallaqaa Ameerikaa Scott Bessent gita isaa Chaayinaa Heelii Vingi waliin walgahii yaa'ii karoorfame irratti mari'achaa turetti yoo ta'u, carraaqqiin walitti dhufeenya Ameerikaa fi Chaayinaan taasifamaa jiru kun ammas sababa Doonaald Tiraampiin gufatee jiraachuun ibsame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tumsi Beejingi Strait of Hormuz irratti taasiftuu dantaa mataa isiitiif jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u, Chaayinaan boba'aa isii 90% karaa Strait of Hormuzaatii argatti jechuudhaan Tiraamp dubbachuun dhagahame. Haa ta'uutii malee ragaan dinagdee akka agarsiisutti Chaayinaan akka Tiraamp yaada dhiyeessetti rakkoo boba'aa fi daballii gatiif saaxilamtuu osoo hin taane Chaayinaan waggoota 20 dabran kana madda anniisaa adda addaa ijaarrachuudhaan kuufama tarsiimoo ijaaruudhaan balaa tasaa irraa eeggannoo taasisaa akka jirtutu ibsame. Beejingi kuufama boba'aa qamadii permele biiliyoona takka qabxii 2 kan qabdu waggaa ta'u, kunis ji'oota 3 hanga 4 kan turuu fi boba'aa Strait of Hormuz keessa dabru ammoo fayyadamuudhaaf anniisaa waliigalaa Chaayinaa keessa 6 qabxii 6 qofa qooda qabaachuun ibsame. Kana malees suuraan satalaayitii akka agarsiisutti eeguma lolli kun jalqabe Iraan Chaayinaadhaaf boba'aa qamadii baay'ee dhiyeessaa jiraachuun ibsame. Banamanii hariiroo dhimma alaa keessatti miseensi olaanaa kan ta'e Edward Fishman akka ibsetti Chaayinaan gaafii Tiraampii doonii waraanaa eeguun qarqara galaanaa kana banuuf dhiyeessitu fudhachuu diduun dirqama miti jechuudhaan garuu haasa'u Tiraampii keessatti doorsaa jira. Doorsifni kun ammoo Tiraampitti deebisee balaa fiduu akka danda'u dubbateeti jira. Gama biraatiin ammoo yaa'ii kanaan dura Ameerikaan qorannoo daldalaa haaraa Chaayinaa irratti kan jalqabde waggaa ta'u, ministeerri daldalaa Chaayinaa loogii olaanaa fi fedhii ifiitiin kan raawwatamu jechuudhaan Ameerikaan badii isii sirreessuuf furmaata marii akka ta'e ibsee jira. Guyyaa kaleessaa ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchiin ammoo Ameerikaa fi Israa'el malee daandiin daldalaa Strait of Hormuz biyyoota hundaaf banaa akka ta'u ibsee turuun ni yaadatama. Hooggantoonni biyyoota Arabaa hedduun rabbi sodaatu caalaa Doonaald Tiraamp waan sodaatan fakkaata jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Raashiyaa hooggantoota biyyoota Arabaa qeequun dhagahame. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov hooggantoonni Arabaa hedduun rabbi sodaatu caalaa Doonaald Tiraamp waan sodaatan fakkaatu jechuudhaan haala siyaasaa abbaa jiddu galeessatti fi dhiibbaa Ameerikaan naannicha keessatti qabdu irratti yaada kennuun ibsame. Akka gabaasni Azar News ibsutti ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Lavrov yeroo imaamata mootummaa Arabaa hedduu fi haala isaan dhimmoota naannawaa irratti qaban irratti mari'achaa turanitti kana kan dubbate waggaa ta'u, Lavrov mootummoonni addunyaa Arabaa tokko tokko dhiibbaa Ameerikaa irratti dhufuun imaamata isaanii akka sirreessan yaada dhiyeessanii jechuudhaan keessumattuu dhimmoota waldhabdee Israa'el fi Filisxeenii fi waldhabdee Iraan hirmaachisee waliin wal qabatee yaada kan kenne waggaa ta'u, murtiin biyyoota Arabaa kana tuffachuu ministeerri Raashiyaa ibseeti jira. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa gaafii fi deebii gaazexaa Times of India wajjin taasiseen Raashiyaan Iraan ciraa dhaabbachuu akka itti fuftu cimsee dubbachuudhaan Iraan Raashiyaadhaaf michuu barbaachisaa ta'uu ibseeti jira. Raashiyaan gonkumaa michoota isii hin dhiiftu kaja'e ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Lavrov waldhabdee naannawatti guddachaa dhufe keessatti Raashiyaan deeggarsa tarsiimoo Iraaniif taasiftu akka itti fufu ibseeti jira. Gama biraatiin ammoo United Arab Emirates haleellaa dirooniitii fi misaa'ilaa kallattii adda addaatiin rukutamuu itti fufuun ibsame. Waajjirri miidiyaa Emirates sababa haleellaa diroonii naannawa indaastirii Fujaariyaatti mudateen bakka sana kaafamuun ibsameeti jira. Gareen baraarsaa ittisaa siivilii ibiddaa kana to'achuudhaaf ciminaan hojjechaa akka jiran kan ibsame waggaa ta'u, bakka balaan kun gaheellee daawwatanii jiraachuun ibsame. Yeroo ammaan tana waajjirri miidiyaa Abu Dhabii fuula feesbuukii isaa irratti akka maxxansetti shofeerri makiinaa uummataa haleellaa misaa'ilaatiin Abu Dhabii keessatti akka rukutame beeksiseeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.